sammammaatti dubbatamaa oolee waaqayyo hojii roosheer. Ameen. Wanti lubbuu keessaa bayara lubbuutti deebisa. Ameen. 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 Mandara Yoobee keessaas bartuun Taphitaa jedhamtu tokko turte maqaan ishee afaan Giriikiitti Dorkaas ture. Hiikuun isaa immoo kuruphee jechuudha. Isheen yeroo ishee hundumaa hojii gaarii hojjechuudhaaf hiyyeessota gargaaruudhaan dabarsiti turte. Gidduu tokko dhukkubsattee duunaan dhaqna dhiqanii utaa isaa mana gubbaa keessaa ciibsan. Liidaan Yoobeetti dhiyoo ture. Iyyuu bartoonni Phexros achi akka jiru dhaga'anii adaraa ammaaf ammatti nu bira ga'e jedhanii akka isa waamaniif namoota lama itti ergan. Phexros ka'ee isaanii wajjin dhaqee akka inni achi ga'eenis gara kutaa mana gubbaatti isa geessan. Achitti haadhonni hiyyeessaa hundinuu isa naanna'anii boo'aa uffata jalaa fi irraan uffatan. Kan kurupheen fayyaatti isaaniif hojjette isatti agarsiisu turan. Phexros garuu hundumaa isaanii ala baasee ofii isaatii jilbeenfatee kadhate. Ergasii gara reeffichaatti garagalee Xabbitaa ka'i jedhe. Isheen ija ishee banatte. Phexrosis yommuu argite ol jettee teessee Phexros immoo harka isaa itti hiixatee harka ishee qabee ol ishee kaase. Kana booddees amantoota haadhotii hiyyeessaas waamee fayyaa ishee isaan gidduu dhaabachiise. Kunis Yophee hundumaatti beekame. Namoonni baay'een Gooftaatti amanan. Phexros namicha gogaa duugu maqaan isaa Simoon jedhamu tokko biratti hafe. Guyyaa baay'eedhaaf Yophee ture. Namni sagalee kana dhaga'ee amantii godhatee yaada. Raajii caalu warra kuni mana kee gala. Ameen. Mee wangeela jedhaa? Wangeela. Wangeela dabalaati. Wangeela. Waan du'ee akka jedhu waan namatti tolu keessaa mucayyoon kun tokko bartuudha. Bartuu jechuun waaqa beekte jechuudha. Lammaffaa hojiin isheen hojjettu haadha hiyyeessaa gargaaruudha. Hojii gaarii hojjetti, haadha hiyyeessaa kan immoo gargaarti. Gaaf tokko hin duuteedha. Gaarii hojjechuun nama hambisu silaa du'a kana. Gaafa isheen duutu dhaqna dhiqanii kutaa reeffaa gashanii ciibsan. Naannoo sana immoo namni Waaqayyo afaan isaa wajjin ta'u achi dhiyeenya jira. Mana kee keessaa nama afaan isaa wajjin Waaqayyo ta'u hin dhabamin. Ameen. Phexrositti nama erginaan dhagee maaloo mucaan kun akkasii hojii ishee akkas ture har'a garuu hin duuteedha. Gaafa bira ga'u namoonni isheen uffata bitaa fi turte ilaa kana isheen naa bitu, ilaa kana ishee takka naa godhu, ilaa kana isheen naa hojjisiisi jedhanii boo'u turan. Dhimma kee sirkaa du'eef, sagantaa du'eef, har'a Waaqayyo ergamaa isaa mana keetti ergeera. Yeroo gabaabduu kadhannaa sagantaa du'e Waaqayyo nama baay'eef hin kaasu. Itti agarsiisaa turan. Ilaa kana ishee takka naa godheef wayyoo hin duute kaa eedhu. Waa'ee boo'ichaa beektu. Warra boo'an mee ala turaa'e. Maqaa waamanii tajaajiluun Phexros faaratti jalqabee baay'ee. Gaafuma bira ga'u Phexros maqaa ishee warri kan biraan ittiin beekan kan biraa maqaa kana maatii duwwaa beeka maqaan ittiin waamu. Waan ati duwwaani narkaa du'e jettee ati duwwaan namatti machuu saalfattee sodaattee cal jettu. Arraba koo duukaa Waaqayyo jira. Arraba kee duukaa Waaqayyo jira. Harka qabee lafaa si kaasa. Merka keessan lafatti akkas qabaate ilmi koo inni du'e sun jedhaa. Har'a harka Waaqayyooti. Lafaan haa kaa'edha.
Haleluya. Gaafa lafa kaatee ija banattu warri sila bu'an hin jiran. Wayyoon duute kaa warri jedhan hin jiran. Xabbitaa gaafa inni dhuuni kaatee laaltee bitatti galaa. Akka kaleessaatti tun taane anke akka haaraatti hojjetama. Nama sibiraatiin baga gammaddeedhaan. Yeroo kun yeroo raajummaatedha. Arra dhugaa ammaa kee dibamaadha. Wanti sirratti dubbadhuun taa'edhaan. Warra du'an keessaatu warra jiraatanitti makeera. Warri sila bu'anii harkaa wal makee boo'ichi. Inni kaan kolfaa waanuma ta'an wal laalan. Imimmaan gaddaatu hin taane kana booda imimmaan gammachuu. Haleluuyaa. Biyya sana keessatti amma dhaga'amutti wanta ta'een ba'e. Waan ollaadhaaf ta'etu hin taane kan ka'e harka Waaqayyoo keessaa wanta ta'e. Har'a mana kee gala. Harka keenya bal'ifannee fuula Waaqa. Haleluuyaa. Harka du'aa kaasuutu harka keeti. Harka du'aa kaasuutu harka keeti. Harki kee harka kanaa qabu. Achitti arga iji kee. Lafa du'etti argaa jira iji kee. Lafa harkaa rukutametti argaa jira iji kee. Guyyaan har'aa kun guyyaa milikitaa isaaniif haa ta'u. Gooftaa koo ati waaqa kooti. Yesuus koo ati waaqa kooti. Gooftaa koo ati waaqa kooti. Yesuus koo ati waaqa kooti. Fira koo naaf gaadhu gooftaa.
guyyaa akan ilmaan nama baay'eedhaan harcaasan nan qoorsanaan jedhu mee kanaan booda hin boowweedha kanaan booda hin danqamuedha la namoota kiyyoo keessa galanii muddama hamaa keessa galanii maal waaqayyoo garamatti hin baa jedhan natti agarsiisu waaqayyo namoota ja'a garamatti hin goraanii yoos ta'e malee furmaatan qabu natti hin gortuu maaloo jedhanii baay'ee muddama keessa galan arga akkanaan jedha harki koo harka furmaataa harki koo harka lafaasu kaasu har'a gara kee dhufa dhego baay'atoolee eegduma si baasa deeqaa muraasa kadhannaa akkanaan jedhe waaqayyo akkaataa isaan eegaan jirreedhaan itti dhufanaan eeraa baay'aa baashiyaa ulaan kee banameera siyaa galatu guyyaa qaba guyyaatti kaamu Yesus kau ansise demo bayatule mo dendiko ikamu didu sebangko guyyaa qaba guyyaatti kaamu Yesus kau ansise demo guyyaa qaba guyyaatti kaamu Yesus kau ansise demo bayatule mo dendiko ikamu didu sebangko guyyaatti kaamu Yesus kau ansise demo guyyaa qaba guyyaatti kaamu Yesus kau ansise demo Paulus siriyase menagissati erogare arkabni sani funyu sibilati yamudata bani garkan walaka lafati sochosi edasani chiri ikisan kapisi matubeka nafisiru kaba guftayo milisi esanaka sibira jireenyi bara sarkara esanaka sibira jireenyi bara sarkara esanaka sibira jireenyi bara Atuakumo
Shufum Kopesa Wakayo Imbicha Galagashe Dua Sirra Galagashe Salpira Sirra Galagashe Kana bodo humni jawwe sirratti hojjetu mitin qola sirratti hojjetu matatin sirratti hojjetu afuri tokko afura du'a baatu gubaay kana keessa afura du'a baate adeemu ko arfan kana keessa afuri nama kana irra jiru nama afur wal duuka ajjeesuudhaaf saganteeffatee jira already processing charsuan processing fixeera malatti barbaadira afuri kun afura du'aati Kambraan afura maraanaati qorichi kan irratti godhame amma yeroo tasgabboofne kadhannuudha olii gaddeemuun hin danda'amu tajaajiltoota irraa kan hafe be ready ወደ መንፈስ qotamee kana waalamuuf jedhu Waaqayyo boolla sana hambisuuf fedha አሜን ብዙ ሰዎች ዛሬ ነፃ ይወጣሉ አሜን እሚነም ባይ ኢብሊስ ሰባአ አሜን ሰገንታነም ባይ ኢብሊስ ሰባአ አሜን ጫራን ኮነ ከት ያራ አሜን ሚአነን ጨሮ ሜዳ አነን ጨሮ የሰይጣና ያሊ አገይ ስተን ማላሊ ሀራ ያሊ ኢጃን ሱረት ባጀራኒ ዋቀየለ ወጭንጅራ ጀራቱማ Nama berapa bawa kau suruh jinjera ni, hisodati jerani, hijau jerani, hidup mati jerani, wah kau jerani, isa simbol jerani, arre jerani, bila kerja share jerani. Udah sadar kisah nama orang kau kertas, harga kuna dibangun, harga kuna dibangun, amma tengkolar rat tidugim tirat, humna jauh rat. Baca abjad jarat harga kanan duba abdanan duba milkominan duba carranan duba gaila sarinan duba bisnis sarinan duba harga kuna duba ras bikin sekarang kes akan amantiran akan nama billah abdaba aduti barat era kana duka dem darana brau kana timur mamen humna jawwe humna dua bade humna kisara bade sinduka dem Humna kisara baate sinduka de. Lora la para la rosh. Ifat. Afuro parane ana. Mata nama to korata nama to bariya sikaya darsisu. Madusana ka sikaya dukodu. Gail lora la para la mashya. Rela para la mashya. Ifada. Afuro duati. Nama bayar kisara kesa musuh awak jeta. Gaya nama bayar hikuna, gaya nama bayar kutuna, nama bayar kutuna awak jeta. Ekonomi nama akan bukan awak jeta. Ifada. Makabu tamak Yesus Kristus. Makabu tamak Yesus Kristus. Ifada. Nabraham. Nadukan dia berani. Karena Nabraham tamak Yesus berani. Nabraham berani. Saya itu mereka segala awak. Nabraham nadukan dia berani. Bagi apa Yesus? Begitu Jesus, nabi sebenarnya yang kufik apa tidak? Begitu Jesus, atau sembro, ila, afuran kisah ke sana urus juga, afuran jiranya nama tetap juga, ila, afuran dua kan ada, barang yang jadi ada, nama mana tak afuriku, mana tak ada, apa, ia mukanya, iya, lama masya, ya di Yesus. Lepas pura jauh itu lepas. Oke, sana ni. Oke, sana kaba. Nem kaba, orang kufin kaba fidasi. Nem mereka makan socon. Afur akanasa kufi saya nama Yesus sudah. Artikun amat jauh tadi pamu. Nem dia menuju lah sekiasa. Ulkas. Harga kulit atin tahu. Ekonomi kain atin tahu. Hodin kain atin tahu. Ufrat alaki mak Yesus ini nak tunjukkan. Ulbasa. Iga
Askesa igana mafude igana maratojata ulbasa igana maratojata nama seberar kakai jawwe igana manugu narga gubai kana kesa jawwe igana manugu isheto ko ida fedu be kesa bitera jesena akkada sankude bayna daf ifada sin nama seberarwa bagi apa Yesus bagi ta Isat dan akamaran na bacujada akamarachu bacujada tude bau fadati egeno gada walu duwara watan ega tude bau fadala fige fude bau fada burukul wayge man kaba meda iga dai ma baye duge afura bunati ishe kada sa Jesu abdeda ojibi poti minayo ya tu garajera jufika figa afura bunati nana Jesu ida natware kaheda harana kawana nan kontine bitira harana kawati wayona kawati aya beri baye da wore gadi kaludahu dada firaso namigala te fatu jira major akale chadala ikade tanchisa jireenyu ko kansati matna barachisa akale chadala ikade tanchisa jireenyu ko kansati matna barachisa Deriba negara koraba Yesus Kristo Deriba negara koraba Yesus Kristo 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 Haleluya iya kekeu kasi anifayera ani kamera Farfadas torba do musim farfa tadi seditimu Yarom farfana barwe duge koi menurut farfa tadi torba nuf nama menurut kala jola bara boja bara tinkulan sirat tojjed bara nammi sirat tojjed bara mikanya sirat tojjed wa ayo sirat dabaso men hakka ke raso firrana ne na rayar berai ko ite rayar berai na do na rayar berai Yesus ya di o barbana parwe duge to tago zira adutna me yo barbana parwe duge to tago zira adutna me garata to tago zira
jiru ameen jedha. Yaadinaa Yesuus. Amin. Ofirratti rajjaarras. Sodaatti ni dhaabatan. Sodaa guddaa miti namoota baay'ee sodaa keessa dhaabata. Bira taree jedhe arraakee wanti karaan dhaabu jiru. Inni sodaate suni. Hikka shafee. Hikka shafee. Sirratti hojjetu haadha. Yaadinaa Yesuus. Duraami argatetta. Seekan asii ariina. Shibbi kaasni. Fura buddhaa. Kata isaa kutuuf yadda ishee kan harkatti qabate. Deebiraadhaani. Fidaachas. Bayira! Hin qabamte harka. Maal gochuu fittaa? Maal gochuu fittaa siin jedhe? Ergaa du'aa. Gadhis dafi. Dafi caraan dura sok sok sok. Maal gochuu fittaa siin jedhe? Nama baay'ee dhiiga kan dhuddan. Ishee dhuguu fettuu? Dhiiga ishee dhuguufi? Harkatti qabaa gubadhu raadhaan. Sokki raadhaan. Maal gochuu fettaa siin jedhe? Haasa ilatti tokko lama sadii. Ajjeesuu fettaa? Abura maali taate? Abura xinqolaa. Maal irratti hojjetaa jirta ishee irratti? Waan baay'ee irratti hojjettanii? Maal fa'a? Maal fa'a hojjettan? Haadha ajjeestan? Haadha ishee akkamitti ajjeestan mee? Maaliin ajjeestan siin jedhe? Lafa kana akkasitti godheera haasa'e deebi. Abidda kun dura dhaabachuu dandeessu. Dafi haasa'e. Mana ishee irratti maal godhaa jirtu? Ishee ajjeesuu beekma. Maaliin ajjeesuuf ishee? Akkam gootee ajjeesuuf fettaa siin jedhe? Maraachuu beekma. Maraachitee? Ishee? Birii meeqa irratti hojjette? Hin qolli. Kuma dhibba lama irratti hojjette. Kuma dhibba lama. Kuma dhibba lama irratti hojjettanii? Harkeessa ol kaasaa. Kuma dhibba lamaan inni hojjetame kun diigameera. Mana keerraas diigameera. Jireenya keerraas diigameera. Jireenya keerraas diigameera narraa. Narratti hojjetu hee. Fura xinqolaa. Karaan kana qotachaas. Qot. Fidachaas. Gadhiisa. Qalbii dhaabachiisi. Kaasa harkasii chol. Kaasa harkasii chol. Hin gadhiiftamu hin gadhiiftamu. Enggak itu. Operasi ini kau temu. Ada saya ustaz Jes. Ustaz saya sejet. Amma saya Jes betul. Ulfarati saya betul. Akan saya nalan berani betul. Operasi ini kau tadi itu. Amma kami tak Yesus betul. Marachina. Eshi. Inatika. Kuma di bala makan esamu dan berikan. Esamu dan beri. Beri esamu nasi je. Kasma goni nama rafu nanti. Kasma goni nama rafu. La fojis di pesise. Wajib sih. Amma kasih kalian goran deh mal kap dan ijirta. Esa kap ijirta. Esa rata esa ijirta. Marumashe. Iya perasaan goni nanti. Kenapa kasih kalian goran nih gotan? Serkam basar mo. Gubat davi. Ucasi gara aki sabutane chestari. Akabi sati anjis. Gara aki sati chestari. Gak bisa. Ini kau. Kaki sudah ditibas. Gati tibas tadi. Amma maruman sherra, sammu sherra, mana sherra, abda sirra tergira. Dah. Ija kuda siasa di ija dapat ekesa sokin. Baik, dokter bisa. Udah. Dah. Kabaf dah.
ciptaan sih yeroon sitti dhumeera fudhateen qolaa. Warri tola qoltan kun hojii keessa maanni mee? Warri birii sana kaffaltan. Maal ishee isin? Eessatti beektu ishii? Warri biricha baastan? Lafa hojiitti. Lafa hojiitti beektu? Wajjin hojjettu? Maaliif akka ishee dhala godhanne barbaaddan? Guddatti. Ishee? Isheen ala baay'ee godhatte. Maal hojjetaa jirti ishii? Maal hojjettiin siin jedhu? Inni caalti hojii. Inni caalti. Inni caalti. Jibbisiise hojii. Jibbisiise. Hojjeta ishee jibbisiise. Ishi kan biraa maal jibbisiise? Amma yeroon kee dhumeera lafa onaaf duwwaattiin si ari'aa. Akka kaasi chol. Kaasa akka chol. Kaas gadhiisi. Gadhiisi. Kaasa akka chol. Qaqqoo dhaabachisi. Qaqqoo dhaabachisi. Wanta kun godhini qaqqoo dhaabachisi. Liqa kaan ta'e. Qaqqoo dhaabachisi siin jedhe. Kottu naqu. Jahu keessa laal. As laal. Bani jesh. Bani jesh. Dhiiga Yesuusee. Daf sagalee guddaadhaan si'a sadii caraanii lafaan keessaa bani jooke. Bakka lafa sadii. Butaa. Iya mulai. Iya budak. Si'a sadii. Daf. Lafaan keessaa. Ulfina Yesuusiin. Ulfina sabaantuuf. Ilillee fayyisuuf. Ilillee fayyadaaruuf. Haleluuyaa. Yaadinaan Yesuus. Ini galateeffadhaa waa'ee ishee. Kottume nagaan siif haa ta'u. Fayyiteetta ishee maal hojjettaati? Waradaa keessatti. Waradaa hojii jibbiteettaa? Dhaquus barbaadaa hin jirtu. Opereeshinii yoom taate? Deessee turte? Da'umsa irratti opereeshinii taate? Guyyaa guutuutti mucaan garaa keessatti jedhamte. Guyyaa kee baay'ee turte. Waan isaa garuu hin beektu. Amma gaafa dhugduutti nagaa ture mucaan kee. Abbaan warraa isaa. Abbaan manaan keessa jira. Teela keessa hojjetas. Raajuu? Raajuun jedhe? Ani isheetiin dubbaddaa siif isa ta'u. Baguma Yesuus jiraata. Malee sila seexanii qabatteetti. Xiqqoolaan moos si bira taa'eeti wambarii kee bira taa'ee jira mabbichi. Si bira jira bara. Naannoo kee abiddaan. Hafuurri Waaqayyoo amma jalqabee marseera. Mee abiddaan marfameera jedhaa. Seexaniin hin danda'u jedhaa. Tokko Waaqayyo namoota baay'ee si bira ari'a. Yoo hojii amma hojjetaa jirtu kana bira. Bita keessa mirga keessa kan jiran xarageetu siin alaqaa si godha. Lammaffaa waggaa dhufu mucaa kee fudhattee dhufu.